Atu ma gochuuf hin danda'u. Ishee biyya keessa jirtu garuu yoo kootu naan jedhan yoo waliin haasofna naan jedhan yoo waliin mari'anna naan jedhan yoo waliin dubbanna naan jedhan dhaquuf hin dandaasi galee kan kanarraa nafe taakkuu tokko namatti hin darbu nama. Akkuma beekamu qananiin giduutee booda namoonni gara sooshaal miidiyaatiin dhiibbaa geessaa jiran namoota sadan takka Oromoo ijoollee Oromoo ta'anii jechuudha. Namoota biyya jiran keessaa gariin biyya faranjii jiran kanneen akka Soolan fa'aan hedduu irratti xiyyeeffatanii dubbataa jiran. Moonetii fi masiin masaratti immoo baay'ee dhuma hojjetaa jiran jechuudha. Bu'aan qorannoo isiidha yeroo inni biyya Jarmaniitti deebi'utti guyyaa 14 booda sodaa takka malee dhaqeetaniin ragaa waan rabbina beeku ragaa masakaraa jetteetti mesiinii viidiyoo kana keessatti hanga dhuma sagantaa kanaatiin waliin tura. Waan takka takka illee isiniif himna isiniin jedha. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Warra kanaan dura torbee darbe iyyitaniis maal fidduu nuun jechaa turtanii fi oduu gaariin isinii qabaarra. Namooti baay'een afaan isaanii keessa luugama baasneerra. Har'a yeroo nol. Nama hedduu xabaqaa illee ni bitaaf jettee nama falmaa ture keessaa tokko sii kana baay'ee falmaa jirti. Maaliif namni Oromoo takka artistiidha. Yoo badii balleesse lubbuu intala sana deebisuu irratti yoo badii balleesse lubbuun lubbuu ajjeese jiraachuun qabudha. Garuu immoo meesiin akkasiin jettetti masiin akkasiin jettetti masarate jechuudha. Ijoolleen Oromoo hedduun laman dhabinii qananii dhabnee jirra Andu'aalamiin isin dhabinii jedhanii dhiibbaan irra gaggeessaa jiranii jechuu jirti jechuudha. Mee viidiyoo kanas ilaallee wal deebina booda keessa waan qabnu hunda dubbanna jechuudha. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadha. Johnii Manyaati fi Masarat Dhaabaa wal fuudhuu qaban. Wal fuudhuu qaban guruppii isaaniiti guruppii Masaratii fi Johnii Manyaa jaarantee deemtu naftanyaa hojii akka yaada keessanitti Andu'aalam yoo gocha kana keessaa harka qabaate nagaan haa jiraatu jettanii ijoolleen keenya bakka lamatti miidiyaa adda adda qoodamanii jiran gariin kabajaa Andu'aalam bakka deebisuu eegan gariin immoo kabajaa Andu'aalam akka fedhe dhiiga yookaan haqa mucayyoo kana barbaanna jedhan mee isin jara kam keessa jirtan Andu'aalam yoo badii kana keessaa harka qabaate haa qabamu jettanii moo yoo badii kana keessaa harka qabaate isin duute kan duuteetti lamaan dhabnu jettan mee yaada keessanii akkami namni ijoolleen Oromoo bakka lamatti yaadni si adda ba'ee jira tokko Andu'aalamiin dhabne isii kanas dhabuu hin qabnu warra jedhu jira warri gariinis immoo haqni haa ba'uu warra jedhu jira jechuudha. Silaa fira mucayyoo taatanii yoo maal dubbattan namni hedduun masiidhaa fi moonet faaratti xiyyeeffatanii hin jibban garii naftanyaadha jedhan waan adda addaa dubbatan jechuudha. Dhimmi nafxanyummaa dhimma naftanyaati miti. Raachiin tasfaayeen fa'aan numa dubbatanaa jechuu jira waa akkasii. Bakka duute jechuu jira. Akka kun hin danda'ama mi'a akka keessanitti akkami silaas maa jedhu. የሰው ልጅ ይጋጫል አለ። ይሄ አሁን የምቱ ፊቷ የተመታው ፎቶ ጠየቁት። እሱም የኔ አይደለም አለ የቆየ ነው። እኔ መትቻት አላቅም ያው ቆጣታለሁ ምናምን ከዚህ በፊትም እሱ የነገረኝ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊትም